السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة بكي جرت نتي سلامتان تاني تقول إسرائيل سناجي سوغاي سجلي قللي قا والفوني دبچو نريبا سينا مي ورس جرو سينا شير غوداتي تانيتون بنوس نطولتو جالسون تانيو اتديسنس نمن ديفتو هجالو نوجه نسينا اندافو سينا شير غودا bara hundaga baruma baran jecha jiraachuu qooda godhanne olleeni amma irreedduun akka dubbatamaa jirutti ustaaz Kamaal wareegame jechaa jiranii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin qabrii isaa bal'isuuf rabbiin aalii jannataa rabbi haa godhuuf kana hubachuu qabna. دوتي قدافي قدرنس ربي برا دفا وانجو بكم قم خانا يچو يو ربي تسبره غوتما كساتو نفبا حراس صبري دوغا ربي نفاخنو ساري زين اتي او سوراتو فرماتا ملي وني تكين جرتو يرو هدو قبسو أورمو خيستي أديمس قبسو أورمو خيستي وانه كانتون وان براتما تعرفته وادينين خيسن نقو وانو تمانا مو سمي كانتين فعلمنو وانه بيكم هنجرتو واحدو جريجو واحدو أمو واحدو فوفسو كم نماس واحد يود بني أكما مدرا مالف أوبساس جيني كابسو ديجما كابسو فجأة لغادا كابسو في أباتو إجتا كابسو تون كابسو تينيا كابسو هندل مان أوروموتي كابسو خطا تكا قفامتي كابسو آمنتي ورا آمنتي تكوردو فوق قفامتي نوري أويلكا كابسو تون أبسو مهندة هنياتي جل كابو مرة أكخاتتيس واني نمني توكو إلالشي فادان كابو إيرغارا أمانتي غريدة تي باقا باچو مال فادان جيچو غرو أكا كابسوتي واني إيغلمي نمو أمانتي أدادا كابو تولتو الفجل كاباس خونغاغزي وريغمون يرو هندا سنمو يرتي يچو رحانا رتو نبالنو سينا كابسو مدرارتي أباونا كو انديفامتي دميا آمنتي لان دبو أجنداتي توريغا فسنس شني قتي أمو مني مسلمة وانسا نفشلسي لا يرو شني قابي ورسلا لبو نحفو رافج أراغ أبو أمة مسلمة توري غرو أورمو ينم مناباني خايو تكاف مناباني متسابتو كونتو أورمو لا أدانين بانو جاني تولين روماني يجولا إبلو خروشان غافشين نيجاسن غافسيس أدان باني يجولا جراسن أماني مسلمة أكستي بلسي إيش بوداس نلفتك أبسون نموت مهدو نموت جبانياتي أبسون يرو هدو نموت مجبانياتي كونغا ولا نونفتانو فيوهن نو تقروف قرمات خينيا قرمات خان يوسف برمالي أماس برهين دبر مالف قاوني تكا هنكبو قاوة تكا خانا نسنتي غرين أكا قبصوتي دينيس أسمان فرايقوام دوني قاوة تكاتو سيني بشاني تكا خفتسي ورابيها وبردا قاوني تكا هنكبو جو قاوة هنجو فتشا ديمو رقم فريز النون ويلكم
hanga caalee argamnutti fadhiitti hanga yoo makaayeteef hanga caalee argamnutti jechuun sarshitu welcome qaawa kana ifirraa eegaa deemudha maaliif qabsoon san boodaas gaafa baaroo tumsaa faa nyaattes fakkeenya baaroo tumsaatii fi badoo dachaas yeroo wareegamanis ture isaan lachuu kaan dhee kaan fi fidee qabriin isaanii naannoo teenya waan ta'eef ijaaniin qabrii isaanii illee dhaqee beekaa waan ta'eef akkas ture jarri san jechuu boodarri deemtee ilaalcha amantiitiin addaan nu dhoowuudhaaf waa hedduutu yaalame warri jibba amantii dhuunfaadha jibba amantii qabu waan godhu dhiibaniiti turanii boodaas keessaa ba'uu eegalan kaanis dhiibee dadhabnaan gaanamni makiinaa ooloo dhiibee gisee dadhabee haa garagaltu jeetum jala laallataa akkasii dhimma akkas ture boodarra addaan namu yaaleetis ture wanti addabee hin jirtu jechuu gisee sanis dhumarra maaltu ture jechuu tokkummaatu nu baasaa amantiinis yaallee warri jibbaa amantii qabu sanis bu'aa takka hin finne yeroo hedduu garuu waa hedduu nama yaachifte akka dhuunfaatti ilaalcha dhuunfaa kiyyaa dubbachuun beekte waa takka bu'aa hin qabdu ammas irratti waan qabsoodhaaf bu'aa qaba dubbachuudha qabna silaa waa hedduun dubbadhaani garuu ilaalcha qabsootiif jechuu waa hundi dubbachuunis nama barbaachiftu echi buuteen nadhii gammadaatis madaa kaleessaati awwanni naa hin galin qoftiin wareegamuun ni jirti qabsaan tokko yeroo manaa bee du'e bakka namni gaafa dhalatu du'e akkuma jaamu keessaafuu gisee waraana taate lolteen lolchiifta takkaa diinaa wareegamta takkaa dogoggora qabsoo isaati wareegamta wareegamuun humaatii miti akka diinni qaawa nutti hin arganne waan kana ifa godhuudha qabsoo bara 83 keessattis wanni rakkoo cimaa ta'e du'a baaroo tumsaa dho'isuudha wanni hangammaa oromootti summii ta'e namni ilaalcha miiraa hisaabuu deebis waan sani arrallee jechuun manni musliimni gizee du'e wanni gara amantii fiiganiif dhiibbaa gama meeni hin jirtutu waan kana dhalche waan bara 83 san jechuun maaliif du'a isaa dhoksanii hajuusan kunis jechuun namoonni jajjabaan namoonni biyya takkaaf ifa ta'an namoonni dhageettii hedduu qabu kun duutii isaa dhokachuun qabdu dhugaadhaa lolarra jiran lolarratti nama hundaa du'a garuu akkaataa itti du'e yoo xiqqaate warri isaanii illee ta'u qabrii isaallee beekuu qaba namni bikka kanatti wareegameellee wanni jaamu ibsi ba'uu qaba nama dhageettii qabu nama hunda hin jenne meeqa dhoysinee oobsinee jirra nutis beekaa qareeyyii meeqaatu dhabamaa jira saniifuu jechuu akka ta'etti ta'ee eega taa'ame duuti isaa beeksifamuu qabdi du'ogoota du'ee aaliin firrisaa namni isa beeku akka amantii isaatti rabbi kadhataaf qabrii isaa laalee rabbi kadhataaf waan ta'eef duuti isaa beekamuu qabdiidha malee wanni asiin jechuu qaawa diina ifneenuuf takka illee hin jirtu wanni diina gammachiisuuf takka illee hin jirtu maaliif amma beekaa laal ajendaan silaayis amma kamaal heebanoo qofaa miti wanni hubachuu qabnu namoota hedduutu jira lolarra jirti oboonis silaayis namni anas dha ati taayin hin jirtu atis nama jeefti inni sijjeessa warra du'an kanas jiraachuu mala garuu guyyaan du'aa yoo xiqqaate seenaa katabuufillee akka mijaa'utti guyyaa du'ogoota kanaa beekamuu qaba bakki itti wareegame beekamuu qaba kana wanne jabaan kana wal dho'isuu hin qabnu ammoo kanaaf jennee gatuma nama saniitu xiqqeessuu hin qabnu namni san akka waan Baalee qofaa bee akka waan Arsii qofaa bee akka waan Wallagga qofaa bee akka waan muslimummaa bee godhuu hin qabnu namni kun qabsaadha qabsaan wareegamumaaf bee duraanis waan ta'eef qabsaa wareegamaaf bee guyyuma inni ba'uu garaa hidhachuudha maatiinis malee wanni kana sani jennuuf takkalleen hin jirtu jechuudha
sanifu qabsoo isatti beete iccitiin qabsoollee ni jirti wanni wayif dhoysan illee ni jirti waan akkasiitis waliif beekuun gaariidha wooma fakkaataa takkallee jechuudha akkasitti yoo beeysan gaariidha qabsoon maaliif qabsaa'onni ummataan tolaa ummanni jechuu haamileedhaan gumaa nama irraa du'ellee baafachuu fadha kana waan ta'eef jechuu sochiin akkasii jiraachuudha qabdi dimalee dhimma kana dhimma amantiitti gad deebisnee waan muslima ta'eef wareegamee waan arsii ta'eef wareegamee waan inni jaamu gonkuma taa'uu hin qabu gonkuma ta'uu hin qabu kana dhiifnee jechuu beekuu qabna maaliif illaa nama duraa san akka nutti hin deebine ta'uu qabna akkaataa qabsoon itti cimtee itti deemtu irratti sossoohuu qabna malee akkaataa if duuba itti qabsoo itti harkifnutti deemuu hin qabnu gonkuma garaan ilma namaa biyyarra bal'ataa jee Ali Birraan garaan keenya bal'aa ta'uu qaba waallee fudhachuu danda'uu qabna gara bu'aa nuuf fiddutti deemuu danda'uu qabna maaliif diinonni keenyarraa harka dhaachuu jiran kofluu jiran gammachisuu qabnu bakka fedhetti isaa ta'u hafadhe isaa ta'u qabsaan hedduutu wareegamuu jira qabsoof manaafee sarrakkinaa miti jechuudha ammoo qabsoo kana akka waan inni kutaa takkaaf bahee godhuun gonkuma hin barbaachiftu ammoo gaafa lolus Oromoo hundaa tahee gaafa duukaa kutaa takkaan ta'u kutaan takka qoftiin gadduu fi hin qabdu kutaa hundaa gadduu fi qaba jabaa ifi ummanni kun Facebook irratti illee garaagarummaa uumamaa beete waan kanis sirrachuu qaba malee akkas ta'uu hin qabu maaliif wanni itti wal somnuuf hin jirtu somni guddaan ni badaa beete gaaf takka namoota sadiitu wajji jiraachuu ture hiriyoota sadii lama qaamee ruuraa tokko fayya qaba mee dhaggeeffadhaa waliin manaa baanii akkuma baaniin shirshir jenne yaanii naannoof gabbaanitti tokko ijaan qabu lameen qaameeru tokko miila hin qabu yeroo san jechuu yeroo waliin baan makiinaan tokko dhoyte kanuma fayyaa qabu kana dhoyte makiinaan haboo yeroo kana kaan haboo makiinaan dhoyteetu muute fiigee qabu jeeni beeyte kaan ka ijaan qabna hon maal jeen dhiisi anuu lakkoofsa gabatee yookiin taargaa qabadheetiin jiraa jeen boo jeen amma kaanis hamiilan qabna akkamin na shawwadde jeen ijaan qabdu taargaa maaliin qabdi jeen atoo miilan qabdu maaliin ceetee qabdaa jeen akkasittis wal sobuun hin taatu jechuudha wal sobuu kana dhiifnee wooma dhugaatiin walitti deemuudha akkaatuma qabsoon akkaatuma Oromoon bilisumtu Oromiyaan bilisumtu irratti fuulleeffannee deemuu qabna kutaadha wanni wal qoonnuufis hin jirtu jechuudha wal qusachaa waliif obsaa waan obsitu waan dhoysitu beekuun dirqama waan wal gorsinullee beekuun dirqama yoo kana hin beeyne qabsoon galma geessu hin jirtu jechuudha saniifuu jechuu wal qusachaa waliin deemaa qabsoo tana qusachaa deemuu qabna na ummata keenyaaf nagee rabbi haa buusu haa wareegameef rabbi jannata haa kennuuf warra biraallee biyyoo irraa salphisu ammoo wanni hamtuun beeka wareegamuu miti wanni hamtuun nuti wal qoqqooduudha qabsoo keessatti wanni haman wal qoqqoodinsa wal qoqqoodinsi du'arra hamaadha hadu'e obbaafatee hojii haa caaluun dhugaa isaati nuti ammoo hoggalle wal qoqqoodinsuma kanaatu marrimaan nu waadu jira umrii malee dhukkuba nu fidu jira dhugaa
guyyuu gadduma gadde dhagaa oluu jibbine nuffine furmaata sin qabnu kanaafuu jechuu gaddii kan dabalamneef tokkummaan keenya cimuu qaba yoo tokkoomne qofa gadda kanarraa hambisuu dandeenya malee tokkummaan keenya diigamuun amantii wal qooduun kutaa wal qooduun ammaas boruu gadduma kana caaluu nuffitti saniifuu waan dubbannu keessatti of eeggachaa dubbachuu miira keenya qofa osoo hin ta'in miirri diina keenyaa maal fakkaataa laallee tasgabbiin dubbachuu qabna qaawa banuuf hin qabnuuf diina keenyaaf diinni qaawuma xiqqaa harkate kanaan seenete addaan nu dhaawa jechuudha beekte saniifuu waan kana ifirraa eeguu qabna yeroo dubbannu waan waliin nu harkisa waan tokkummaa keenya cimsaa irratti gadda feenes qabannu hadhooytuu feene liqimsinee jechuudha ummata kana fuulduratti oofuu qabna qabsootan garaa hidhinne laaqanni tolaa hin jiru wantiif qabsooroo wareegamuu nu jirti ammoo waan beekamuu qabus akkumaan dura irratti jee beekamuu qabanii namoonni gizee mileen ummata akkana hate bikitti wareegamee qabsoon irra wareegamee ifa taa'uu qabdi jaalalli isaa wareegamee wajjin ta'uu qabdi malee gatii walii keenyaa gabbuusuu hin qabnu jechuudha akkasimi qabsaan nu kufaa qabsoon itti fufaa akka jaansan akka qabsoon tun itti fuftuuf tokkummaan keenya murteessaadha tokkummaa keenya qofa wanni addaan baasu hadu'e hin galchu nu silaayisi boonyeetuma gaggeessuudhaa miire irrumaafan hajiru kun ammoo akka jiraannu ta'uu qabna osoo hin jirru akka hin jirreessan ta'uu hin qabnu saniifuu jabaadhaa obboleeyyan keenya garaa hidhadhaa aalii fi maatiinis ustaaz Kamaaliif Rabbi rahmata haa godhu mudhii teessan hidhadhaa gumaa isaa baasuudhaaf qabsaa duutiin jirti duutii haaraa miti namoota hedduu akkanatti cubutee dhabaa jirraa qabsoo isatti kun ammoo seenaan leeftaatu akka barreeffamutti beekamuu qaba galmeen jiraachuu qabdi namni akkaataan tiimamuu miidiyaa isaan irratti illee ummata akka ajjeesuu qofaa miti akka itti isaanillee ajjeefamee namoota mataa kana himuun dirqama ta'a jechuudha ayyee halkan gaarii naaf tura akkasuma